Mariin kun asumatti famoo babal'atee gadi bu'ee uummata keenya keessa gadi bu'ee mari'achiisaa kan jedhu gaafachuun barbaada. Maaliif biyya wajjin nuka biyyi uummatuma mariin kun uummata bira gaafa ga'e faayidaa kan qabaatu jedhee tajaajilanii karaa kiyyaan jechuudha. Inni bira Oromoon hunduu Oromoodha. Oromoon kun Oromoon biyya guddoodha, uummata baay'eedha. Oromoon kun illee gargar ta'u garuu Oromoo afaan Oromoo dubbanna maalumaaf walii galuu dinna amma egaa jaarraa meeqa akka ta'e hin beeku sintu beeka amma walumaa galuu dijuun kun maalumaaf jechumarraa ka'ee isin eenyu baay'ee limbii qabdus keessattuu warri gurguddaan warra hangafoota keenya warri akka siyaasa keessatti turtan kun maaluma taajabdanii jechuun barbaada. Kanaafuu akka mootii sirraa'ee ce'umsa kanaaf yookaan immoo wajjin jiraachuuf wajjin dhaabbachuuf maal godhuutu nurra jira kan jedhuun kaasuu barbaadani. Duratti akkuma achirraa kaasan obbo Leencoon gaafa kan bara 1992 kaastanii turtanii anis immoo akkuma nama tokkootitti gaafsin achii baatan sun gaafa akka har'aa kana baarmeexaan keewwannee gaafsanii dabbisaan keenya illee goofaree qabaa tureeyyuu akkitti kaatanii baatanii illee nan yaadadha. Tarii gaafsan oduu ba'uu baattanii carraan har'a jiru kun caalaa jira jedheetanii yaada. Baay'ee gaafsan booke amma irraayyuu baay'een qocamanii isin wanna jettanii wanna yaadaniis durattis isinuu oduu ba'uu baannee tarii wanni fooyya'aan tokkoon argama jettanii turtanii. Ammas immoo jijjiirama amma dhufe kanarratti akkuma beektan egaa uummanni Oromoo, qeerroon Oromoo, qarreen Oromoo warri namoonni baay'een irratti hirmaatee jira. Akkasumas immoo akkuma isin beektan haala gaariidhaan ce'umsi kun dhufe garuu oduma xinnoon ture odoo gammachuun keenya xiqqoon ture jijjiirame sun gara biraatti jijjiirame uummanni keenya akkuma yeroo baay'eetti immoo addumaan immoo fagaachaa dhufe kana warri ce'umsa kana keessa jiran kuuniin jiranii kuuni hin jiranii kuuni maal ta'eeti ammas immoo akkamitti sirraa kan jedhu marii guddaa barbaachisa. Egaa uummanni waan baay'ee yaada hundumtuu ifine uummata Oromoo guddaa kan dhisiti maatumti tokkoyyuu eenyu isaanii barbaanni isaanii yookaan fedhiin isaanii adda fedhii isaanii mooyyuu akkamitti namni tokko fedhii lama hoo qabaate tokkotti gadi hir'isu akka qabaatu ammas immoo uummanni keenyas immoo fedhii adda kan qabnu kan immoo fedhii baay'ee badaarra kan badaa ta'etti gadi hoo xinnaatti hir'isuu qabna. Hoo san ta'e garuu uummanni keenya kun hoo wal ta'e wal ta'e wal dhaga'ee wajjin dhaabbate Itoophiyaa guddittii kan jennu kun kan itti sirriitti nu jennu Itoophiyaa jechuun Itoophiyaa Oromoon Itoophiyaa irraa fageechuun akka kiyyatti natti hin tolu. Maaliif kana Itoophiyaa dhufte kana keessatti Itoophiyaan gahee guddaa qaba ammas fuuldurattis gahee guddaa qaba. Kanaafuu isa tokko paartii tokko Oromoo Itoophiyaa fi Oromoon isa qaama tokko waan ta'eef tanaan duras gahee guddaa qabu ammas immoo fuuldurattis immoo gahee guddaa qaba uummanni Oromoo jechuun barbaada. Kana waan ta'eef Oromoon tokko ta'ee waan afaan tokko dubbannu kanatti yaada keenyas gara tokko finnaan sarara keenyas gara tokkotti finnaan Itoophiyaa guddittii kana keessatti waan guddaa waan taphachuu qabnuuf kana mufii gargaraa waan natti dhagameen dubbadha akka sirriitti kolfu sirriitti dubbachuun beeku waan natti dhagameen dubbachuu barbaada. Kana waan ta'eef maaltu jijjiirama kana amma barbaachisaa ta'e akka ceesanitti maaltu sustainability isaa san dhoogge jechuu barbaannu warri ce'umsa kaleessa jiru sun har'a eessa jiranii warri kun eessa jiru warri kun eessa jiru. Walqaanaa'uun barbaachisu warri wali sodaachisuun barbaadu maaliif dhugaa hoo dubbatan bakka galmaa wanna geenyuuf kana waan ta'eef wanna balleechinisan wanna kaleessa balleechinisan wanna immoo kaleessa karaara dabnisan akkamitti tolchina akkamitti isa sirreessine wajjinii
Oromoos guddisne Itoophiyaa keessatti immoo tapha guddaa taphannaa kan jedhu kaasuu barbaadna jechuudha. Kana waan ta'eef Oromoon Arsii maal mufate, Oromoon Wallagga maal mufate, Oromoon Baale, Oromoon Harara, Oromoon kun maal mufate, maal rakkina jiru maali? Uummata bira rakkina maaltu jira? Mootummaa bira rakkina maaltu jira? Rakkina san immoo akkamitti hiikna kan jedhu hoo dubbachuu baan, hoo wal sirriitti hubaan, ammas immoo maali kan maali ni dhibee fi ni manni maali argatu qorishan argatu jedhamiti. Ammas immoo dhibee keenya san himannee dhibee keenya san baafannee akkuma duratti jedhisan daraartuu wanna kudhan hoo barbaad giddeeta wanna tokkichi bichaa argameef bakka sagla san dhiiftee tokko karaa tokkichi san dhufuu qabdi jechuudha. Kurnan san dhufuu jechuu baannaan kophaa ta'uu isheeti jechuudha. Kana waan ta'eef walitti dhufuu barbaadna walitti dhufeenyi kun guddaa waan guddaa barbaachisa. Maaliif Oromoon sirni gadaa kanuma kan sirnuma amma caalu kanaayyuu anaaf sirni gadaa jechuun maal jechuun barbaada ከማንኛውም ህግ የበለጠ ስርዓት ነው። ስለዚህ ወንዶ ከነ ሴራ ከን ኡማን አገም ከበጃ ሞቱማ አገም ከበጃ አኑ እስኑ ኑምቱ አገም ከበኛ ስለ ከነስ ጃርሳ ኦሮሞን ጃርስ መደበሞ ወርኑ መገዳሰን ከበጆ ደበሞ ማል ወነ ከነ ሁንዳ ቀበኛ ከነ ኦዶ ቀቡ ማልፍ ከነ ሁንዳ ሰዳፈጋኔ ማልፍ ከነ ሁንዳ ጃማ ታኔ ዳጋውስ ደደኔ ከነ ዋንቴፍ كان أنا جد بيتشاورون تاني كان ولدت هافن ولدت أفنى ولدت ونجون يراكن يكون هني كما قاف راكن أورومو يكاد راكن إنه إثيوبيا يكون هني كتير يعني كراكية تجسون كان ما أنت يكون جماعة أبته يكون جماعة أبته يكون ولدت يكون ستي مال جري كون يعني كون وان يكون وان نتفكرن دورا كين أورومون أكما أفانتو خاصو أما تبلغ رفوات شنتم هورف rakkin baay'eetu fi kata jedhee yaadaan walumaa galatti mariin kun calqabamuunsa calqabamee immoo gadi bu'uu barbaachisa gadi bu'ee uummanni maal jedha kan jedhu dhaga'uu nu barbaachisa. Kana waan ta'eef mariin armarratti dhaabbatu har'as borus mariin kun hin barbaachisa. Marii kana immoo mariin akkuma isin duratti jettanii immoo kan kaleechasa waan gaarii kaleechasan fooyyechine waan immoo gaarii ta'isan immoo akka gaarii ta'u goone isa duraa isa የመጀመሪያውን በደል በፊቱም በደል ትተን ወደ ፍቅር ወደ ሰላም ከመጣን የተሻለ ነገር እናገኛለን። ምክንያቱም ይፈማ ናጎል አመሳፋን ወልት መኮኩ ይፈማ የመጀመሪያውን የበፊቱን ቂም በቀል ይዘን የትም አንደርስም የትም አልደረሰንም። መማር ካለብን እስካሁን ተምረንበታል። ስለዚህ መጥፎውን እያሻሻልን ጥሩን ደግሞ በጣም ጥሩ እያደረግን እንደዛ ከሄድ ዋባከ ባይገኛ የዚህ መድረክ ውይይት ሆኜ በመቅረቤ ባይን ተገመደ ጅራ ባይ ገለቶማ ጀቹን በርባዳ አኮ ድረት ጀደ ባይ በቹ ፍስ ባይን ስራዳ ገለቶማ ስራ ተርገሙ ይያበመይራ ገለቶማ araarri hin barbaachisu kana kawal dhabe lamaaniyyuu namni lama wal dhabu lamaanuu akka araarri barbaachisu walii galu akkaataa itti